baay'ee hunumatu mataa keenyarraa kan ka'e gaayilli keenya kan diigamu jechuudha. Maaliif kunis of amantummaa dhabuu keenyarraa kan ka'e yookaan namas amanuu dadhabuu keenyarraa kan ka'e jechuudha. Wantoota baay'ee jechuudha wantoonni gaayila namaa diigan jechuudha. Tole ashamaa harka fuuni akkam jirtu hordoftoota Siifan Gindoo bakka jirtanitti nageenyi faraadu Waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha warra chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik sabiskiraayib gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasuma warri maatii koo kaleessaa maalaatti na jajjabeessaa turtan immoo galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuun jaalladha. Tole egaa har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Barumsa ta'a dhalootaaf kanan jedhu isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Wanta kana isiniif qooduun barbaade jechuudha. Tole innis maal yoo jettanii wantoota gaayila keenya irratti gufuu ta'an yeroo ammaa kanatti sababoota maaliitiin dhirsaaf niitiin kan walii kan yoo maal goone immoo gaayila keenya qabachuu dandeenya kan jedhu irrattidha. Egaa har'a walumaa galatti sababoota gaayila namaa diigan isaan kana amma beekumsa koo isinii barsiisuun dhufe jechuudha. Dabaree isatti immoo haala kamiin gaayila keenya qabachuu dandeenya kan jedhu irratti isiniif dubbadha. Tole egaa har'aaf mee sababoota maalirraan kan ka'e yookaan maaltu taanaan gaayilli dhirsaaf niitii tokko kan diigamu kan jedhu irratti isiniif dubbachuun barbaada. Egaa namoonni baay'een waggaa baay'ee ta'anii gaayilli isaanii diigamaa, daa'ima godhatanii gaayilli isaanii diigamaa. Egaa waa hedduutu jira jechuudha gaayila keessatti. Namoonni gaayila dhaabbachuu danda'an namoota chaaleenjii gurguddaa keessa darban, namoota waan hundumaa danda'anii jiraatan malee gaayila jechuun dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata jechuudha. Har'a ijaaranii wanta boru diigan miti jechuudha. Egaa gara gaaffii kootti yookaan gara isaan qabadhee dhufeetti yoo isiniif seenee gaayilli keenya maaliif diigama kan jedhuu fi tokkoffaa gaayilli keenya wanta diigamuuf amanamummaa dhabuudha. Amanamummaa dhabuu irratti fakkeenyaaf abbaa manaa fi haati manaa waliif amanamummaa hin qaban yoo ta'e waliin amanan yoo ta'e gaayilli keenya diigamuu ni danda'a. Akka qalaalitti gaayilli keenya diigamuu danda'a jechuudha. Inni kunis sababii maaliif fakkeenyaa dubartiin tokko gaafa manaa baatu yookaan dhiirri tokkos gaafa manaa bahu dubartiin suni gaafa dhiirri manaa bahu yoo isa amanuu baatte eessa dhaqxaa maal gootaa eessa deemta jettee yeroo hunduma nama suniif gaaffii kan dhiyeessitu yoo ta'e inni kun amanamummaa dhabuudha jechuudha. Sababiin isaa fakkeenya namni sun yaada waan tokkollee qabaachuu danda'a. Ati garuu dubartiin eessa dhaqxaa eessa deemtaa maaliif akkas eessa dhaqxa jettee yoo gaaffii kan itti babbaayiftu yoo ta'e dhiirri yaadni isaa waan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Egaa gaafa sanaa wanta ofiishii gootu anaan gaafattisiin jechuu danda'a waan ta'eef egaa kana keessatti dhiirri tokko gaafa karaa deemu yookaan osoo wani mari'atiin gaafa deemu eessa dhaqxe jettee dhiira gaafachuu hin qabdu jechuudha. Sababii isaa amanamummaa keessatti kun hin barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf dhiirri tokko gaafa deemee dhufee haa deemu haa dhufu bakka yeroo inni dhufe ati bifa aarii keessaa baatee bifa tasgabbaa'aadhaan bifa jaalalaatiin yoo abbaa manaa kee gaafa inni karaarraa deemee dhufu simattee isa kana yoollee kan bakka biraa dhaqee dhufullee yoo ta'e haala kanaan injifachuu hin dandeessa jechuudha. Inni lammaffaa immoo of kabajuu isinii galee of kabajuun immoo fakkeenyaaf ati ofii keetiif of laattu yoo ta'e ofii keef yeroo laattu yoo ta'e ofii keef of hin eegdu yoo ta'e yoo ofii keef kabajjee namni si kabaja. Yoo ofii keef kabajjee eenyumtuu dhufee si kabajuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Ati ofii kee of hin kabaju yoo ta'e ofii keef yeroo laattu yoo ta'e inni kun gaayila keessatti gahee guddaa gaayila dhaloota nama hundaa kan diigaa jiru isa kanadha jechuudha. Innis maaliif fakkeenya kana keessatti waa baay'eetu jira jechuudha. Of kabajuu keessatti waa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf dubartiin akka barbaaddetti baatee galti yoo ta'e dubartiin akka barbaaddetti baatee dubbatti yoo ta'e dubartiin osoo abbaa manaa hin jiru anatu abbaa manaadha jetti yoo ta'e kun rakkoodha. Isinii galee inni kun rakkoo guddaadha jechuudha. Egaa ati ofii kee kabajuuf akkuma mirga qabdu dirqamas qabda. Kana beekuu qabda. Akka mirga qabdu dirqamas
qabda waan ta'eef jechuudha. Egaa mana tokko keessatti dhirsaaf niitii yoo wal kabajanii waliin jiraatan yoo ta'e rakkoodha jechuudha. Egaa akka kamittiin of kabachiisa yoo jettanii ta'e immoo fakkeenyaaf mana keessattis haa ta'u bakkeettis haa ta'u batalee mana keessatti dubartiin of eeggachuu qabdi. Uffannaa ishiirraan kan ka'e, haala dhiqannaa ishiirraan kan ka'e, haala waan hundumarraan dubartiin mana keessatti sirriitti keessattuu abbaa manaa ofii biratti gahee guddaa of filachuu qabdu jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf wantoonni gargar nama baasanii dhirsaaf niitii wanti gargar baasuu yoo ilaalle jechuudha. Fakkeenya baay'een isaanii bifa qabu hin babbareedu. Garuu haalli uffannaa isaanii, haalli dhiqannaa isaanii baay'ee gadi aanaadha. Kanaaf abbaa manaan kee ati of hin babbareechitu yoo ta'e, of hin dhiqxu yoo ta'e, ofiif iddoo qabdu yoo ta'e, jiruu dhoobichaatti fiigda yoo ta'e, ofiif iddoo laattu yoo ta'e, abbaan manaan kee waan biraa sirratti barbaada. Garuu ati fokkiftuudhumtu sinigalee fokkiftuudhumti of dhiqxee of bareechitee abbaa manaa jaalalaan mootu jirti. Kanaaf yeroo ofiif kennuu qabdu jechuudha. Of dhiquu, of qulleessuu, akkuma mana keenya qulleeffannu mataa keenya jireenya ofii keenyaa qaama keenya sirreeffachuu nurra jiraata jechuudha. Inni lammaffaa namoonni abbaa manaa fi haati manaa kan ittiin wal diigan inni kunis kanuma keessatti jira jechuudha. Abbaa manaa ofii fi haadha manaa ofii gidduutti jaalalli yoo hanqate sababii jaalalli hanqatuuf immoo waan tokkotu jira. Icciitii eenyutu beekuu hin dandeenye. Yeroo baay'ee dhirsaaf niitiin walii gaafa walii kan jaarsummaa qabatu jaarsummaa irratti icciitii kana baasanii dubbachuu hin danda'an. Walii kaniituma taa'u jechuudha. Inni kuni baay'een keenyi hin saalfanna. Keessattuu shamarran baay'ee saalfanna jechuudha. Sababii saalfannurraa kan ka'e gaa'illi keenya kan diigamu jechuudha. Kun hin barbaachisu. Maaliif abbaa manaa fi haati manaa qaama tokko, foon tokko waan ta'eef abbaa manaa fi haati manaa jechuun tokko. Wanti wal lama saalfachiisu hin jiru jechuudha. Egaa shamarranis ta'e dhiirri lamaan isaanii gaa'ila keessatti miira walii eeguun jira. Miira walii hin eegne yoo ta'e, fedhii waliif hin guunne yoo ta'e, fakkeenya ishiin dubartiin tokko abbaa manaa ishiirraa fedhii ishii hin guunneef yoo ta'e, wantoota biraa ilaaluu barbaaddi. Gaafa kana gaa'illi namaa diigamuu danda'a. Akkasuma inni dhiiraa haati manaas dubartiin abbaa manaa ishiif iddoo hin qabdu yoo ta'e, abbaa manaa ishiif yeroo kennitu yoo ta'e, fedhii abbaa manaa ishii hin eegdu yoo ta'e, abbaa manaa ishii irratti fuudhuu barbaada. Keessattuu dhiironni hammi isaan of qaban gaafa abbaa manaa fi haati manaa mana keessa wajjin jiraatan dhiironni hammi isaan of qaban hamma xiqqaadha. Kanaaf dubartiin abbaa manaa ishiitiif miira isaa eeguun dirqama ishiiti. Haadha manaa fi abbaa manaatiin waan ta'eef isaatiif barbaade yoo ta'e iyyuu wanti wal lama saalfachiisu, wanti wal lama qaanifachiisu hin jiru. Kun gaa'ila keessatti gahee guddaa qaba. Fakkeenyaaf dhiirri tokko dubartiin tokko sababoota kanarraan kan ka'e gaafa gargar ba'anii jaarsi isaa'ee eenyutu isaan araarsuu hin danda'u. Adda baanee maafu. Inni kun gaa'ila namaa diiguu keessatti gahee guddaa kan qabudha. Kanaaf gaa'ila keessatti jaalalli yoo jiraate miira abbaa manaa ofii eeguun nurra jiraata. Akkuma kanaa kan biraa wanti gaa'ila keenya diiguu dubartiin anataa lama jira. Akka Oromootti boosettii fi qophee jedhu. Dubartii boosettii fi qophee. Kana jechuun dubartii boosettii jechuun kan ofis hin dhiqne, kan waan kawwan goone gadaantu yookaan bakka ofiifis yeroo kan hin kennine, jireenya mana ishiitiifis yeroo kan hin kennine, karaa hundumaan kan hin tattaafanne jechuudha. Dubartii qopheen immoo jireenya mana ishiitiifis kan tattaafattu, abbaa manaa ishiitiifis jaalala kan laattu,
waan hunda keessattuu egaa dubartii qopheenii gorsa namaa kan hin barbaanne ofiishiin kan beektu mana ishiif kan tattaafattu hawaasa naannoof ollaaf fakkeenya ta'uu kan dandeessu jechuudha. Dubartii qopheen kanadha. Kani fira ishee gargar baaftee ilaallee jireenya ishee hundumaaf mo'attee kan jiraattu jechuudha. Inni kun gaa'ela keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Egaa inni kan biraa haala uffannaati. Yeroo baay'ees abbaa manaa fi haadha manaa kan gargar baasu jechuudha. Innis dubartoonni tokko hin agarra baadiyyaattis ta'e magaalaattis mana keessa uffattoota wantaanii uffannaa bakka gadi aantummaadhaan of gadi qabnee mana keessa uffattoota akkasiiti jechuudha kan nuti uffannu. Gaafa ala baanu garuu uffattoota mul'achuu danda'an uffattoota babbareedoo ta'an uffanna jechuudha. Kun gaa'ela keessatti hin barbaachisu. Mana keessatti ati akka barbaadetti uffattee abbaa manaa kee duratti akka barbaade yoo taate abbaa manaa kee jaalalaan mo'uu hin dandeessa. Garuu gaafa ala baatee uffata safuu qabu uffata akkasuma mataatti illee shaffanachuudhaan uffattoota haala naannoo irraatii adda ta'e namootaaf fakkeenya ta'uu akka dandeessutti yoo uffatte inni kunillee gaa'ela keessatti gahee guddaa qabachuudha. Garuu mana keessatti abbaa manaa kee fuulduratti wanta barbaadde yoo uffatte iyyuu wanti si danqessu hin jiru jechuudha. Mana keessatti dirqama dubartoonni gaa'ela isaanii qabuuf gaa'ela isaanii itti milkaa'uuf maal gochuu qabu? Uffattoota mimmiidhagaa uffattoota abbaa manaa jaalalaan mo'achuu ittiin dandeessu. Yoo barbaadde guyyaadhaa guyyaatti qeeyyarattee ofas addaate seeraan abbaa manaa ishee fuuldura yoo deemte gaa'ela keessatti gahee guddaa qaba inni kun jechuudha. Maaliif gaafa sana abbaan manaa kee suma ishee fokkiftuu kana irratti galagalee nama biraan ilaalu dhugaa dubbachuu jechuudha. Garuu ati mana keessatti of hin qabdu taanaan ala qofaatti yoo ta'e abbaa manaa keef inni kun waan biraadha. Barbaachisus. Kanaaf warroonni abbaa manaa godhataniittan abbaa manaa keessan haala gaariin fayyadamaa qabadhaa kunuunsaa abbaa manaa keessaniif yeroo kennaafi abbaa manaa keef yoo yeroo kennite namoota biraallee sirratti ilaalu amma baay'ee isaanii dhugaa dubbachuu fi hin fuudhu kanatu jira. Inni kun egaa rakkoodha. Kanaaf gaa'elli immoo har'a ijaaramee boru sadii gamu miti. Gaafa dura gaa'elatti seennu jabeessinee ijaaruu qabna. Jechuudha. Kanaaf seeraan gaa'ela keenya qabachuun nurra jiraata. Kunuunsuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf inkulaalii gaafa harkatti baannee deemnu diingata harka keenya irraa yoo lafa dha'e bu'ee cabuu danda'a. Gaa'ela jechuun akkana akka inkulaaliiti jechuudha. Lafa kanarratti dubartiif tokkuma eeyyamamaa dhiiraafis tokkuma eeyyamamaa gaa'elli lama hin barbaachisu. Kanaaf gaa'ela keessa dursaa jabaadhu kunuunsii qabadhu. Akkasuma warri gaa'ela godhachuuf itti deemtanii dhugaa sagalee koo kana dhaggeeffadhaa barumsa guddaa isiniif taasisan jechuun barbaada. Tole viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa wantoota gaa'ela namaa diigan isaan kun jechuudha. Sagantaa itti aanu immoo gaa'elli namaa akkamiin ijaaramuu danda'a? Gaa'ela namaa keessatti maaltu gahee guddaa qaba kan jedhu isiniif qabadheen dhufaa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Shaalloo.